الجلال بلبلتي سنجرا والرسي بوية همتو كبيرا أكا همانو مديا سترا هي سوام بيخو قلتن سبرا ددقلتي والنباس يا شفي الورا افتباتي رمضان جيني والجالتني قولو ليكم في والقافتني افتباتي رمضان قافتني birkoyi isa kubeya dagale jiru gari na kodiya damale me falmata roroda nama sena gurguddo qabu sirba afaan oromoo keessatti jechuudha sirboottan ati hawaasa biratti fudhatama arkati yettee yaddu keessa kee yaadatta sirboonni hawaasa biratti akkaan bal'ina hawaasa bira ga'e sirba yadaloo Ali Mahammad Diimaa qoodarraa fudhate Kamal Juniyad Kamalju sirba mon barattu wayenu barsiti barachuudhaaf jiram marti dhugaa dhabna mirga fiitiif gafiidha kaasan guutumatti hiriira bahan mootummatti deebisaan saanii rasaasa godhe mootummaan gabroomsaan digasani wala buma kumabasa digasani wala buma kumabasa sirba kana ma Ali Mahammad Diimaa kay guutumattu waaw ee sirba kun hedduu hawaasa biratti jaalatamummaa olaanaa gonfatee jira akkuma beekamutti gaarraa mana Mahammad Abdullahi itti argamna mee Mahammad Abdullahi yookaan manni muuziqaa Awaash roga aartiidhaatiin wareegni inni kafalaa bee akka nama tokkotti akka jalqabattis dura hojii kana urjii aartii eeggachuutiin jalqabuutti nama qooda duraa qabu akka ajaa'ibaatti yeroo san keessatti hojjete haala yeroo saniitti wal qabsiisee cimina guddaadha gaheen inni qabu ati yeroo san keessatti gahee isaa dhibba bahee jeetii yaadaan. Namoonni tokko aartistoonni qurrama warreen qabanni jiran kanaa hojii rakkinni isaanii maali jettee yaadde mee rakkoon aartistoonni hedduun qaban gamanumaan. Rakkinni qurramni qabu kuni walumaa galatti waa qurrama nama tokkooti miti. Kun rakkina Oromoo irra walumaa galatti bara dhibba dalagamaa ture. Rakkinni gartee artistoota keessi rakkinuma Oromoo sani. Maaliif afaan keenya dubbatamuun rakkoo keessa turte sirba keenya eegallee hojjechuudhaaf nuti ni hojjenna maaliif nama if cinaa laalleeti waan silaa hin qabne ol hiixannee barbaanna beekte maaliif gaa hojii ambaa hoggaa wal bira laallee afaan bara dhibbaa hojjetamaa ture wajjin keenya reefu eegallee miti. Horiin keessan kun kan amma isinii kan amma guurtanii yoo fittan guyyaa sirbee harka keessan qullaata deebitanii harka namaa laaltan kun artii teenya irratti keenya fida geexaantummaan ogummaa. Kanaafin maallaqa amma qabna kana nyaatanii liqiin seeninaa jechuufin isaan tida biizinasa keessa seenaa jechuun. Kabbataan wanni itti immoo isaan gaddisee wanni godhu maallaqa amata lamaa kan sirba dhufuu dura nyaatan. An akkas godhuun fedhu isaan idaan qabuun fedhu. Maallaquma isaanii kana qusatanii sirba haaraa hanga biraa baasanitti biizinasa waan biraatiin gargaarama akka turaniifin maallaqa kana qabina jabeessee jechuudha. Maallaqni qabina jabeessu kanuma isaanii kan ol kaayee fi qabina jabeessee fi maayyii irratti xumuratti hogguu sirbi magaalaa irra oole maallaqa hojii kan ichi bahu fedheetiin maallaqa kana qabina jabeessa malee. Mee Ali Mahammad Diimaa artistii keenya hangafa eda hoggaan atoorarru jiru manzuumaateetiin dhagee. Namni hedduun Ali Mahammad Diimaa manzuumaa dalagee jee yaadu hojjettee jirtaa garuu mookeetuma qobraati. Yeroo takka keessa ni yaadadha hojjechuu kiyya bara 2003 ni yaadadha manzuumaas hojjedhee jira. Manzuumaan hin qabee manzuumaa Asmaa al-Husnaa tanaan hedduu dalagee. Yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbanaa sitti hirkannee jabeenya keetii qallaafannee jabduu maraa sirra kaa'annee qajuufaan qaba. Wow, hedduu bareedaadha. Guyyaa har'aan tana gaamana Awaashitti argamna. Mee amala Awaash gabaabsinaa ibsi. Maamud Awaash hanga wajjin hojjenna keessatti dhiiraatiis sochii cimtu godha jirjiraadha.
amalli isaa irraa lafin isaa xiqqoo jirjira hojii keessatti ammoo jirjirri isaa sun waan gaariitiif qaba yeroo namni artii gara gitaaraa fi darbucaan dhoynu dhawaa turre nuti irraa fuunee yeroo nu dhaalee beekte Alishabboo afaarra tana keessatti onneen inni qabu gara muuziqaa guddootti nu tarkaanfachiisee jechuudha. Osoo takka keessan beekni nama sadii fa dalagaa sadii afur asitti waliigaltee godhanii gara Finfinneedha. Maallaqa hanga baankii irraa liqeeffate sutuutaan kafalu takkatti hojii bareedduu nu hojjechiisaa ture. Aliin alba meeqa dalage? Keessa bira dalagee wani qaba? Kiyyaa kaniin isin bira dalage gaafa sana osoo sirba siyaasaati osoo hin bahini warra haferraa warra yeroon itti jijjiiramte jechuudha. Akkasitti ani hedduu albaman qabu beekte albama tokkoon dalage. Soofu marii fi garuu immoo namoota wajjin hin qaba gamtaadhaan hin qaba. Ani hedduu namumaa fi galchituu ta'eetuma hojjechaa jira malee iftee amma jiran wajjin. Fuulduroo aartii keessaa baatee jirtamoo ammaas aartuma keessa jirtamoo fuuldura karoorri akkamitti? Aartii keessaa bahuun hin dadhabe. Aartiin gammachuu kiyya jireenya kiyya walumaan hin jannata seena malee aartiidhaan addan bahuun. Nutis gamanumaan gaa rabbi warra jannataa si haa godhu si jenna. Aamiin isin jettan manaa kadda. Keessaa bahuu dadhabe gaa dhiiga kiyya keessa seente. Gitaara kiyyaan adda baheen bulu waan si ajaa'ibu. Mee Mahammad Awaash ibsi yoo si hin jaan jecha tokko akkamitti ibsi? Mahammad Awaash goota keenya muuziqaa keessa goota jirjiraadha. Jirjirri isaallee hedduu nu fayyadee ture. Ani fakkeenyaaf amma Usmaayyoo Muusaa maallaqa isaa bakka takka guutuu na biraa fudhate. Maaliif? Guyyaa sirba maxxanseef as jidduu hanga sirbi magaalaa irra oolutti Usmaayyoo maallaqa nan gaafanne. Ol kaayee fitiin maallaqa isaa kenneef daldala irra bobba'ee jechuudha Usmaayyoon maallaqa kenneefi. Maallaqa kenneef daldala irra bobba'ee jechuudha. Guyyaa sirbi magaalaa irra oole maallaqni itti ol taane hanga ne honjee maqaaf hin tolu maallaqa xiqqaadha bakka takka fudhate jechuudha. Namoonni hedduun akkaan dhaga'utti Ibrooshen biyya dhaloota isaanii dhohisaa jiran wanti kun akkam isla? Arrumaan sirraa dhagaye. Wallahi arrumaan sirraa dhagaye. Aboo eessa jennaan inni nimu mee amma hawaasa keenya bal'aa addunyaa irratti argamuuf Ibrooshen eessa dhalatee eessa guddatee maartu karaa aartii isa naqee waan jiru gabaabsitee daawwattoota keenyaaf. Dila kana akkamitti hin gabaabsare? Amma bira duruu sammuu na tuyte maaliif nama waa hatee biyyaa bee waa dhoysa. Ani hatee biyyaa hin baane. Ani ka biyyaa na baase dargiidha. An nama gaafa elemoo qilxuu rasaasa dha'u guyyaa saftii ganama za'a afurii bira dhaabbatu ture. Egalee nama hatee biyyaa bee jechuu kiyya. Ammoo akka mootummaa yeroo saniititti hatee biyyaa bee jechuun ni danda'ama. Saniif ani Ibrooshen magaalaa Hardiimittiin dhaladhee Hardiimittiin biyya elemoo qilxuu rasaasa itti dha'eettiin dhoombirii mikilash dha'e. Dhoombira bara wanni faadha waa qofaadha. Saniif ani hateen baane ani wallee kanti seene wallee aara qabsootiin na naqee Gaaddisa Abdullahi faa Aadamaa Rumfaatu akkaan tana seenuu na godhe ani. Malee ani biyyan dhoysu takkaan dhoysine bareedduu gaalaamsoo sinoobsuu gaaraan hin dhaggeeffanne kana. Bookamitti ardiimirraan olaa deebuun yaadin hin dhaggeeffanne. Bookamitti biyya dhoysanaan jetta namii ta'e bara. Mee amala Awaash xabiyaa Awaash gabaabsii jecha tokkoon ibsi yoo siin jaan akkamiin nu ibsite? Karaan achi ga'e Muhammad Awaash ani sirba tokko wajjin dalagee sirba san sooma beekaan hin beeku. Sirba san hin beeku wajjiniin namni alaa dheessi mana galaa namni mana dheessi isa galaa tanaaf jenna kaa aloola kayyuu tokko wajjin dalagee Muhammad Awaash yoo seenaa Muhammad Awaash ibsine Muhammad Awaash odoo nam tokkolleen kaaseeta kilippiidhaa naman dalaysiisine inni dalaysiisee gallakkise magaalaa tana keessatti. Maaliif ijoollee Islaam beekan hunda isaa beeksise. Artii tana guddisuudhaa fi artii qofaa miti keessatti uummata kaasuun isuma jirti warraa isaas oofu. Sirba warraa isaa kanaan baay'isee hedduu. Sirba warraa isaa kanaatu ogguma takka illee gufuu nattaa jechuun anaa fi mootummaa jidduu. Saniifuu oggumaan sirba warraa isaa baasee gufuun oggosuma na dhufti duruu mana hidhaatiin na dhawan jechuudha. Rakkoo kanaatu baay'ee na mudataa ture jechuudha. Kuni gaawuma jiraanii hawwiitiyya wannummaan dura mana muuziqaa kana baneefuu
jechoota qabsoo kana gaaratti kan deebineen godha jeeti ittiin fufee ani guutumaa guututti sirba jaalalaa daran sirbii qabsoo sirbii ummata kaasu ka bahuun fedha. Kana ga wal dhabbiin teenya guddoo mootummaa fi na jidduu wanni ture. Saniif Muhammad Awaash hojiinsaa akkana ammoo uummata Oromootiif hedduu dalage maaliif bar manguddoo magaalaa tana filamtee gaafa adda bilisummaa Oromoo odaa bultumitti wanni taate afran keessaa tokko barinni. Kabajamii magaalaa tana keessaa afran keessaa tokko. Saniif Muhammad Awaash mina isaa kanaan beeyna. Malee tola biraatti achi nu dhoofinne. Haa galatoomu jenna uummata Awaash. Maaliif galatooma? Uummata Oromootiif jecha hedduu qabsaa'e. Dila bareedaadha mana hidhaatti firaasha qonya irraa haanii oofan san waan biraatiin hin dhabnee barenne. Irra guddin dhiinsa Oromootiif hidhame. Amata meeqa inni takka baatii takka mana isaan ta'e amata tokko ta'u amata kaanidha. Bayii takka ta'u baatii ta'anidha. Kana maaliif uummata Oromootiif jecha kan inni galatoomfannaan wajjin laffee wajjin laffaanee ammallee immoo nu yaamee akka wal eebifnu nu godhuunsaa waa takka kanaa waatu keessa jira nu yaame. Waan marfee dirtu jiru isa dirtu jiraaye kana dhiifama afoo na lillaaf nu yaame afoo na lillaa jenne nuti. Uummanni keenya irra guddaan ni beeka jeetii yaada waan wayyaaniin irra hojjechaa turte wayyaaniin hedduu na miidhaa turte hamma jiruun tiyya facaatu takkatti qabeenya kiyyaa miti jiruun tiyyallee hanga facaatu takkatti ananiidhanii mana kiyya irra waa hedduu dalagaa turani kana uummanni keenya habeekuus ni beeka kan beeynilleen ibsamma keenya kanarraa hubachuu qaba waan narra gahe umrii tiyya mana hidhaatti hin fite jechuun ammati kophee ammas deebisanii na hidhan ammas deebisanii na hidhan booddee hanga jiruun tiyya facaatu godhan jechuudha jiruun tiyya anaa fi ilmaan kiyyaa fi bultiin tiyya hanga addaan facaanu godhan jechuudha. Wanni narra gahe kana sana jeen himamu kana uummanni Oromoo beeku yoo ibsee irra tola narra. Galata namaatii simuun gaarii beektaa nama homachuu miti gizee hunda nama hojii ani bara arra silaamanni muuziqaa Awaash jiraate aartii Oromoo wajji waliin arku bara naqa waliin arku aartii yoo hin jiraanne Awaash ani waliin arku dhugaa eessatti wal arka hoottu ni dandeessa jee qabaase mana muuziqaa Awaash kana baase. Shurrubbee fiistee Raajuu Mahammad walisoota keenya uummata wajji wal qunnamsiise dildilatee mana muuziqaa Awaash. Kanaafuu manni muuziqaadhaa galatoomuudha qaba. Waan joon yaada qaba akkasittiin laalee jechuudha mana muuziqaa. Mee akka walii galatti Muhammad Awaash fi mana muuziqaa Awaash jecha tokkoon ibsii yoo siin jaan akkam jettee ibsite? An jecha takkaan hin ibsu. Jecha hedduu waan qabu jecha jechi takka isaanii maluu waan joon na keessa jira beektaa. Mee akkuma barbaaddattu ibsii reesiif hin qannaa? Akkuma wallistoonni keenya jechuun kana mutu jecha takka takkaan akka dandeetti ibsaniiti jirani. Ani Muhammad Awaash yoonii fi ati nama gaarii taate isarraa ni fayyadamta. Dhugaa Rabbii. Nama isarraa fayyadamuu dandeenya. Ani amma beekamtiin amma hin qabu kanaan silaa gaafa san qabaadhe Muhammad Awaash hedduun irraa fayyadama ture. Dhugaa ammarra dhaabbadhee gisee yaala. Yeroo san kaan amma aartii keessattuu fiilmii dalaguu waan akkanaa san daran kilipoota kana fa'aa bareechee dalaguu waan akkasii saniin qaba ture. Kara fiilmiitti yeroo san hin seenne. Kanaafuu silaa gaafa san jiraadhe anarra manni muuziqaa Awaash fiilmii afaan Oromoo hedduu maxxansa ture. Kanaaf aartii afaan Oromoo nama guddisuu fi utubaa guddinaa fi aartii afaan Oromooti manni muuziqaa Awaash waan joon qabaa jechuudha. Mee sagantaa keenya gooluu duratti mudannoolee amma si fakkaattu amma keessaafuu hojii keetti hojii wal qabatee yeroolee ati istiidiyoo keessatti dabarsite mana Awaash keessatti turtii isaanii hojii hin qabdu keessatti wanni ati hin irraanfanne keessaafuu ati yeroo wajjin. Wallaahi waan inni irraanfadhu hin jiru kaniin isaa hojii dabarse. Hunda amma egaa adeeroo beektaa wanni irraa beekuu qabdu waan ammas hojii haasee aaraas ta'u gammachuus ta'u irraanfate si galee sammuu si hojii haasee miti bakka inni irraanfate waan siin jiru si yoo taane aaree yoo waa siin jees irraanfate bira kutee beektaa. Amma egaa wallistoonni yaada takka takka kannatanii jira beektaa maallaqa irratti maallaqa ni jabeessaa dalagaa irratti kanarratti maal irratti harkanii beektaa. Yoo ati dalagaa bareedduu hadalee taate dalagaa isa gammachiistu dalagaa uummannis waan san fadhi yoo harkite surprise godha beektaani si barbaada gisee hunda anaanuu maal laan jaasite gisee hunda maallaqa kan ittiin taphatini yerooniif dalagaa takka daleede dalagaan san faayidaa irra siif oolte maallaqa kana jabeestee
waan uummata Oromootiif faayidaa qabu irratti hojjechuu qabdaa naan jeena gorsa beektaa. Artistoonni keenya immoo ni beektaati. Har'aan tanii yoo maallaqa qabaatan maallaqa san fuudhanii arrumaan tana daaraa godhanii boruu harka namaa eeggachuu ta'a. Kana dida inni. Kana dida jabeeffadhaa maallaqa waan har'a harkattan kana qabadhaatiiti tabaruutiif yaaduu gaariidha waan jiru. Gara biraatiinis ammaas aartii kana qofa diduu osoo hin taane karaa biizinasa biraatiinis karaa daldala biraatiinis daleeydanii jijjiirama fiduu qabdanii ilaalcha ja'uu qaba beektaa. Kanaatutu gara maallaqa jabeessuu san karaa kaanitti dubbiin garagalte malee an garuu akkasittiin irraa hubadhe beektaa. Akkana dalaguu qabdaa boruuf ati namaaf fakkeenya ta'uu qabdaa wallisaan keenya yookaan artiistiin keenya rakkataadha namni akka hin jenneef ati maallaqa kee jabeessuu qabdaa facaasuu hin qabdu namni nu jajee wallisaan afaan Oromoo barakkana bakka irraa rakkatu Oromoo bakka akkana ta'a miti waan joosan gorsa isaa san waan hin beekuuf jecha. Kanaafuu illee mudannoolee egaa hedduu waliin qabna Mahammad wajjin abbaa keenya wajjin Mahammad Awaash tamni akkaan tam dhiisee akkaan tamii mun beeku mudannoolee isaa beektaa wanni isa gammachiisu sirboota qabsootii fi sirboota aadaa Oromoo hedduu isa gammachiisa. Anaa fi Taajir sirbii nutti tolu immoo sirboota ammayyaatiin nutti tola. Ammayyaa gizeen siin jiru sirboota qabsoo akkuma jirutti sirboota ammayyaatiin jira miti. Kanneen maaliif akkas feena seete odeensii keenyaas amma odeensiin sirbaa afaan Oromoo gizee hedduu gara baadiyyaa kana hedduu qaban keessattuu manni muuziqaa Awaash. Magaalaa soorachuu qabna waan jiru irra seenne beektaa anaaf itaa jiru sirba ammayyaa daleena. Kanaaf sirba ammayyaa dalaguudhaaf ijoollee daansii taphattu. Tanaan nu feessa. Ijoolleen daansii taphattu irra guddaa immoo ijoollee Amaaraati ijoollee nagarree ganda biraa galtu ijoollee akkasiiti. Amma gaa ijoollee saniin sirba raajuu irratti raajuu aboo ijoollee qopheesse haa raajuun qopheesse. Sirbataa shurrubbeeti. Yaa dureetii hiitiyya siiree kajoo dhalaaleen qofoo dhalaalee lama qofoo uffatanii qulqullusanii dhalaalee wayii beekti waan akkasii gibbii ol seenan. Mooraa ol seenan. Sanboota adeeroo hottu naan jee. Mooraa keessa ijoolleen nu jira maali wanni ganda keessatti. Rabbi sodaatanii jarmarkee maali wanni qe'ee keessa nu fiddan. Anama Taajir taatu. Sodaa hoggaanni akkas duukaa bakka arifatee. Sanboota gaa nuti ijoolleedhaan. Ala nu eegaa jenneeni alatti hoggaa isaan nu eegan akkasi meeshaa keenya guurannee daleenee dhufnee kilippii san eega dhume booda harkee jechuudha. Wanni akkasii xiqqoo isan gammachiisu beektaa. Ammayyaa waan jiruuf kana qullaa waan akkasii kan hin gammadanii. Gaa nuti sirba zamaanaa goone inneeti yeroo sanitti akkas goone kunis yaadannoodha jechuudha. Mee Sharmarkeen kilippii meeqa dalagee jira? Kilippii lakkoofsaan hin beeku hedduun dalage. Keessaafuu albamoota hedduu kajaamu wallistuu Hamdiyaa Ibrahim gizee hedduu beektaa adeeroon wallistuu Hamdiyaa Ibrahim hedduu dinqisiifata sagalee isiitis. Wallistoota jabaa ni jiran ja'an keessa nama dinqisiifatu. Wallistuu Hamdiyaa Ibrahim Taaju Shurrubbee fa'aa ilma kiyya jaabee ta'anii fadhaanii raajuus akkasuma. Keessattuu wallistoota inni hojjechiisee magaalaa oolche akka ilmoon laala beektaa. Ilmaan kiyya ja'a wallistuu Hamdiyaa Ibrahim sirba isii akkaaniin daran bareechee dalegu isaan na dhiibu ture. Akkasumas sirba guutuu Taaju Shurrubbee Raajuu Mahammad. Raajuu Mahammad amma yeroo sanitti sirba toopte dalagamee dhumee sababa rakkoo adda addaatiin hin baane magaalaarra sirbi san amma takka takkaan gadhiifamu jira. Sirboota san hojjenne singiliilee garaagaraa hedduu jira. Jireenya Shifarraati jira. Kumalee Addunyaa Leencoo Abdushakuur Neeyimaa Abdurrahmaan gamma Kamaal Ibrahim Imaan hedduudha kaati wallistooniin kanneen hundaafuu aartuma afaan Oromootiif muuxannoo mana muuziqaa Awaash waan qabnu jecha hundi isaanii ni beekan kafaltii takka osoo hin gaafatin fadhuma aartii afaan Oromoo guddisuu qabnurraa kan ka'e hojii kilippiidha hojjenne jechuudha. San booda filmiilee garaagaraa gizee ilaallu maaliif afaan Oromootiin hojjenne waan jiruuf nu keessa dhufee akkasitti hojjechuu dandeenya jechuudha. Tolee kabajamtoota hordoftoota keenya gaa turtiin mana adeera keenya abbaa keenya hangafa aartiidha kabajamoo Mahammad Abdullaahi yookaan Mahammad Awaashitti aartistoota wajjin godhaa turre hin xumuramne gara golobbiidhaa gamas deemaati kan jirtu gaa Sharmarkee Adamii wajji kan haasawaa jirru Sharmarkee wanni an irraanfadhe tani hafteettu yoo ka jiraattu taate
xumura irrattis wanni dabarfachuu barbaaddu yoo jiraate hireen teeti. Wanni naafee ja'uu ni jira beeta sila anuma qofaaf saan dheeraan kun kan namee silaaniin fedha waa'ee isaa dubbachuudhaaf haqa rabbii himuudhaaf jechuudha. Maal seete keessattuu yeroo ammaan tana Mahammad Awaash eenyu waan jiru namni quubsatti ka beekuu danda'u tololtummaa amma inni soomana keessa hojjechuu jiru kan hojii tololtummaadha kan obboleessaa Shaamil nama beekurraa jechuun uummata Oromoo haala jiran maallaqa walitti qabee asii yeroo isaa inni gubee maallaqa isaattiidha miskiina yookaan yatiima uummata harka qalleeyyii ta'an if hojii suwaaba akkanaa hojjechuun namni kun nama akkamii ni ibsaa bara haquma rabbii ofiin tanaaf maal jechuu barbaadeeti hojii amma inni hojjechuu jiru kana cimee daran akka isa inni itti fufuu qabuu fi akkasumas uummanni ala jiru kan sagantaa kan hordofu jirus hojii tololtummaa amma inni hojjechuu jiru kana kaisaafuu waldeenii isaanii kan gaaddisa khayrii nuun gaaddisa khayrii kun hojjechuu jiru kana arguudhaan ummata Oromoodha kan biyya keessa jiran kan rakkataa tahan akka gargaaran gamanumaan dhaamsa dabarfachuu dhaam barbaada adeeroo Mahammad Awaashinoo maaliin jechuu fedhaani artistoota Oromoodha kan sirboota ati maxxansiteef kan biyya keessa jiranis taanan biyya ala jiraniif yoo rabbi jedhe sagantaa bal'aa takka gootee sagantaa sanirratti sagantaa galataa nuti siif ni kannina ati isaan keessaa nama cimaa aartii afaan Oromootiif gumaacha godhe jettu sagantaa goote. Idarratti yoo godhame silaa bareedaadha garuu haalli amma dhukkubaa wajji jiru nama walitti qabuuf kun xiqqoo waan ulfaataa ta'eef yeroo biraallee ni ta'a itti qabannee akkas yoo goote waan gaariidha waan joon isaafis dhaamsa dabarsaa fi wallistoota isa biratti sirba maxxanfamtee yookaan immoo inni addunyaarra beesse sagantaa kana ilaalu jiraata yoo jiraatanis baatiin baatii soomanaati. Tanaafu Mahammad Awaash abbaa keenya yoo inni nu muufachiisee jiraate nutis yoo muufachiisnee jiraate kunoo inni dhiifamaa jee jira kanaafu isinis dhiifama gootanii fi omfii waliin jechuun omfii yookaan wal araaramuun dhiifama walii godhuun tooftaa takka kan inni na barsiise takka jira maal naan jaane beektaa sharmar kee nama muufattee wanni ati fiddu hin jiru namatti hin aarini gizee hunda khayrii dalagi naan jaa tanaaf gizee hunda ati khayrii dalaguun nama muufattee uumaan fiddu shira yoo adda shirii san sumatti deebi'e beekte tanaaf dubbiin akkas waan taate jecha nama aaruun san bu'aa takka hin qabu dhiifama waliif godhanii akkasumatti kallattii amma reefu haasa'eessan agarteemi nama beeksuun waan guddaadha galata nu biraa qaba galatoomii jechuun irra gaarii waan jiru yaada isaaniif qabaa wallistoota keenyaas ta'e uummata Oromoo kan daawwachaa jiru yoon hin doongodhanillee dhiifama naa godhaa jechaadha adeeroo ani gama kiyyaan na muufachiistus yoonii fi ogguma san nama jaboo gizeen wal arke gizuma san naaf waan jettu jecha ana araaru surraan qabu yoo ati immoo waan si muufachiisee jiraadhe dhiifama naa godhiin siin jaa jechaan. Anilleen akkasumatti afhoonaan illaahiin jaa namoonni hedduun keessaafuu kan rogaartii irratti bobba'anii jiran alaabaan adda bilisummaa Oromoodhaa yoo achi keessa kan mul'attu taate hara mana hidhaa seenuu jechi Oromoo shuruuf kaa'ulleen yoo achi keessa kan jiraatu taate bifaatii abaa'uu gargaartee jechuudha namoota kumaatamaan lakkaa'amu mana hidhatti bifa ittiin guuramaa tureetu jira san keessaati tokko darara yeroo san mana hidhaa keessatti sirra gahaa ture nutis yeroo meeqa dhufnee mana hidhatti bifa ittiin silaalleetu jira darara akkam sirra gahaa ture mee yeroo sanitti amma deebitee gizeef booda yaaddu maaltu si dhaga'ama. Dhugaa feete darara kanan jaamnee jira kanarra ga'e ragaan asitti argama amma abdii ol jiraa kunillee ragaadha mana hidhaa keessa wanni irra gahaa ture akka yeroo takka miidiyaan ibsee ture miidiyaan sagalee aba'oo tokko raabii Mahammadii fi Mahammad Awaash akka haraashii qonna diddeetitti dullaa haraashiitiin mana hidhaa keessa Mahammad Raabii
Maamma Raabii fi maamma Dawash akka haraashii qonna diddeetti haraashii qonna diddee beektaa kuftee ciiftii bara halangaan tumanii gaalee itti kaayanii kaasanii kochiisan beektaa akka haraashii qonna diddeetti dullaa haraashiitiin garafamaa turan jedhee sagalee ibsitee turte jechuudha nuti mana dhageessi jira achi dhageenye beektaa sagalee akkasiin nutumanii duwidii keenya kun turte achi nu fuudhanii mana dukkanaa keessa nu naqanii akkana ciisuu ji'a takka akkanatti akkaan ciifne ji'a takka duwidii kiyya kun tortoree malaawee malaa baasee uleedhaan malaawee akkasii mana hidhaa keessatti mana dukkanaa keessa galgala hogguutti akka fincaaniif gaana ganama hogguutti akka fincaaniif baana dukkana achi jala mana akkasii turre jechuudha miidhaa kana fakkaatu nurra gahaa ture. Kun hundinuu sababa maalirraa? Kun hundinuu wallaahi sabboonummaa waan biraatti akka hin jirtu. Sabboonummaa kee saba kee jaalachuu waan kee jaalachuu if ta'uu malee nuti miseensa habaa'uutis taanee qawwee fudhannee gaaraan seenne if ta'ummaa sabboonummaa if ta'ummaa maa if taataadha. Kan moonni nurra gahaa ture. Sun yeroo adda addaati gaatana sun ijameen himamu. Tun yeroo takkaan hime yeroo adda addaa bakka adda addaatti miidhaa adda addaa nurra gahaa ture. Wallahi sangaa amma rabbiif kananni haa gahu uleen adawiidha maal jaan hadhaa dhiyya jaanii isa nama saniif maa naman gootu akkasitti wallahi amma rabbiif galata sun cufa fayyeetiin san jalaa bahee amma bakki akkas dura akkas ciisuu hin danda'u akkana garagaluu hin danda'u sibiilaan cufa tumamee gaaf tokko waan isinii moo itti gaafatamaan darinnatiidha. Sim barbaadaa qonnaan jee maaliif naannoo tana abaa'oo jira siif beekaa ati miseensa taatee nu wajjin abaa'oo kana tokkomuu qabda naannoo kana abaa'oo jira naannoo ati galtuu kanaa jee abaa'oo yoo jiraate gaa yoo beeyte siitu baasa eegas yoo beeyte silaa siitu guuruu qaba eega anni humbee humee isaa hin siifidaa akkamitti kana jettaadhaan dhuftee manaaf gabaa dhuftee masiin barbaada waan kana wanti goota jee biiroo na yaame beeytaa dawwalee amma dhufuun dhaqqabu makiinaa kaafatee naa dhufe jechuudha. Nam lama gaardii qabate kafteera kanarraa na fuudhe jechuudha. Fagoo miti barsuun guyyuma Saadaam Huseen hiriirri beeksanii televezyiinii teenyee ilaaluu jirra. Achii biroo nageeffate zabanyoota isaa nayyaame wallaahi mataa kana amma bishaan soogiddaa kana keessa kaayetiin amma na wayyaa'e. Mataan kiyya yaaduun turre amma hedduu eega gaafasanii cafaqamee yoo oddee baatee jaartii teetiif hiriyaa teetitti himte ama kudhan maakalaa yoo si geessanaan jedhe ama kudhan. Booddee rabbiif galataa gaayoon bahee silaa'uun egaan qabu jee tsara muslimaa dhaqee iyyadde shariifoo fannaa ragaa bahe. Shariifoo fannaa kana bahe nam torban geessetti masakkarsiise waraqaa ragaa himaa kan dhiyeesse na godhe dilchoorra doktorratti lafa sodaachise. Booda akaabee gittiin tsara muslimaadha. Kagilla hakima amtaaran jette hakima dhuunfaarraa fidinaan jette hakima dhuunfaarraa hin fuudhee geesse jechuudha bilaal. Akkasitti mana waraanti iyya deemtee namichi wanjala seenee dalagaa irraa dhaabbatee firdi beetii isaa dhiyaachuu malee nafin bulchiinsa kana cufachi iyyatee bulchiinsi dhaqee abbaa ilmaanis jee magan jee faayilii kiyya cufsise jechuudha. Faayiliin kiyya wanti itti cufame ragaan kee kan hakkiminnaadha waa takkan ibsuun. Asxaa fotoqqii yookiin dhiiga sirraa yookiin maal hin qabu saniifuu faayiliin kee kufinaan jedhe. Akkasitti qullaafi jechuudha. Naa kana cufaan irra gahee kana sani jeen himu. Wanni nurra gahaa ture wanni nurra gahaa ture rakkoon nurra gahaa turte rakkuma uummata Oromoo irra gahaa turte tanarra gahaa turte. Tiyya taan irraa adda waan ta'e hin qabu. Kana irraan hedduu miidhamees ni jira. San hundaafuu wanni hin ta'esan maali gumaan keessan bilisummaa haa ta'u jeetiin gumaan keessan ifarra irra geenya kanarraa ifatti aanutti rabbi isin haa dabalu jechaatiin yaada kiyya fita addaa. Hordoftoota Dirreewud kurfiin teenya tan guyyaa arraantanaa hiikaa soomanaa hafxiraatii fi hiraata sababeeffachuudhaan mana hangafa aartii dhaabbaa keenyaa Mahammad Abdullaahi yookaan Mahammad Awaash afeerraa isaatiin mana isaatti aartistoota wajjin godhaa turre
tan asii olitti hordoftan kana fakkaatti ture. Kanarraayis gaa yaaddan dogoggoraa hedduun kan isin bira ture ni sirraawaa jenneeti kan abdannu. Baatiin Ramadaanaa tun tan kayriitti dalagatan kan xiqqishoo qurrama walii qabus kan afoonanillaa itti waliin jirudha. Nutis daawwattoota keenya osoo inni finneetiin maaliif akka nama reessitatu osoo inni finneetiin mudannoo isaa takka yaadadhe adeeroo wajjin waliin jirtu. Tolee sagantaa keenya tan guyyaarraan tanaa goolabuu keenyaan duratti mudannoo Iskandar Aliyyiiti himamee hudu. Mudannoo sun maal seete? Adeeroon barandaa irra taa'u jira. Iskandar Rift Valley barata gaafsanii akkasitti intala takka wajjin dalagaa qabaniinsaa harka warra kaayyachaa dhufan beeyta. Ogaa kana adeeroon laaleeti Iskandar kootu mooraa tana keessa ijoollee xiqqoo naa jiraan beeytu. Taajir kota, Iskandar dalagaa qabaatee dabaar fixaa gaggeessaan. Mudannoo kana irraa maduguu. Awwa isaa baastee. Barra mucoo nama biraa fakkeessite mucoon tanuma isuma keetii habootee jiru. Isiidha sa? Isiidha mucoo habootee yaasa. Iddoo rakkisee. Yaa Iskandar rabbisaa tumoraan ijoolleeti. Dhugaadha akkasuma jechuudha ture anis eegas irraa kaasee isa waan hedduu jaalannuuf hedduu kabajnuuf dhalaadhiisi heddummaanneetu akkanatti haqa taanee isa bira dhaquun nuti ni qaanfanna ni sodaannaa maalayyaa dhalaa hangaafas hedduu akkasitti hin beeku beektaa sanbooda akkas ta'uun dhaluma wajjin akkaan hin deemne hedduu gorsa waan taatee keessaa galatoomii sharmarkee mudannoo kiyya na himuudhaaf. Akkasii sagantaa goolabuu dandeessaa. Dhiyeessaan sagantaa Iskandar Aliyyi qindeessaa fi daariktera keenya akkasumas editera keenya Sharmarkee Adam. Kaameeraa maalii keenya Soul Studio yookaan Saaladdiin ijaamtuudhaan dalaalu jira. Saaladdiin jechuun akkuma beekamutti bulchiinsa Direedawaadhaatii fi naannoo isiitti sagantaalee akka Paarii, Aruuz Bahaa akkasumas sagantuma barbaaddan gatii rakishaan isinii bareechee suuraa qulqullina qabu isinii kaasuudhaan gama keessan kan geessu Soul Studioodhaan lagaarra yoo dhuftan Soul ni harkattan nageetti. Nageessa sadaqaa warra hiranis dhaqee waraabuudhaanis ni Tolee warreen gargaarsa garaagaraa gootan yoo kan jiraatu taate yookaan irratti yookaan isarratti yookaan immoo soolumaa qunnamuudhaan istiidiyoo keessaniin kottaa nu waraabaa yoo jettan nuti fiigaa barraa cehaa bakka jirtan isiniif dhufnaa sagantaa biraatiin walitti dachaana amma booda nan dhaabin nageetti.